Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti baay'inni hawaasa magaalaa fi dhiyeessiin bishaan dhugaatii wal simuu dhabuun hawaasni hanqina dhiyeessii bishaan dhugaatiitiin rakkachaa jira. Magaalonni tokko tokko hanqina bishaan dhugaatii hawaasa magaalichaa mudatee furuu fi hawaasa hirmaachisuun hanqinni dhiyeessii bishaan dhugaatii furmaata akka argatu ta'ee jira. Kanarraas hawaasni qe'eessaatti tajaajila bishaan dhugaatii argateera. Magaalota Oromiyaa hanqina dhiyeessii bishaan dhugaatiin rakkachaa turan keessaa magaalli Shaashamannee ishii tokko yoo taatu, yeroo ammaa hirmaannaa hawaasaa fi baajata mootummaan rakkoon bishaan dhugaatii magaalichaa ture fooyya'aa jiraachuu hawaasni magaalichaa kan dubbatani. Akka magaalaa keenyaatti magaalaan keenya rakkoo bishaaniitiif yeroo baay'ee qoramaa turteerti. Amma immoo galata Rabbii haa ta'u, ogeessa iddoo sana ramadamee hojjetuufis haa ta'u, wanni hojjetame gaariidha. Waan qabatamaan tajgoonee arguu dandeenyu hojjetamee jira. Duraan bishaan bulii 15tti arganna. Amma galata isaa bishaan balbalatti nu bu'ee jijjiirraa guddaa qabna. Bishaanii sa'aatii kana gaariin karaan dabarsu namni argatee hin dhugu. Baraana haala gaariin dhugaa jira namni. Haala gaariin mana galchanii harka qadheeyyiillee manaan galchanii fi haala gaariin itti gammadee uummanni dhugaara. Duraan rakkoo dhiyeessii bishaan qulqulluu dhabaa turre kan jedhan jiraattonni magaalaa Shaashamannee har'a garuu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii hin qabnu jedhu. Kun waan kaleen turre keessattuu ji'a kana keessatti ani piroojeektii ijaarsaa qaba. Sadarkaa akkana yeroo kana ijaarsa sana oofuu hin dandeenyu ture. Bara kana ammoo kun fooyya'eera. Hiikkateera jechuun na danda'a. Dhibbaan dhibbattis ta'uu dhabaatu haalli ammarra jirru baay'ee fooyya'aa waan nama gammachiisu tokko inni waan laakkaa'amuu danda'u jechuun barbaade. Achi ammoo haga kaane Shaashamanneen taatu ka jedhame ji'a 3 keessa jijjiiramee bu'uureen misoomaa kun dambitti jijjiirameera. Hanqina illee qabaate jijjiirraa guddaa qabna maal bishaan irratti. Obbo Dibaabaa Laggasaa Daayireektara oomisha bishaan qulqulluu magaalaa Shaashamannee yoo ta'an, rakkoo bishaan dhugaatii hawaasa magaalaa Shaashamannee mudataa ture furuu fi boolla bishaanii aanaa Wandoo keessatti argamurraa bishaan argisuun hawaasa magaalaa Shaashamannee fi dhiyeessaa jirraa jedhu. Bishaan kiiloomeetira 14 irraa gara magaalaa Shaashamannee kan ittiin geessinudha. Iddoo kanarraa gara paampota 6 ol qabna. Saayitii asumattuu saayitii lamatu jira. Saayitii piroojeektii bara 1969 fi bara 1989 jedhamee beekama. Isaan kanarra haga Shaashamanneetti meetira 250 olee jechuudha. Dhiibnee bishaan magaalaa Shaashamanneetiin geenye uummata magaalaa obaasnaa jechuudha. Dhiyeessiin bishaan dhugaatii hawaasa magaalichaaf taasisaa jiru sa'aatii 9 irratti kan jedhan Obbo Dibaabaan rakkoon dhiyeessii bishaan dhugaatii hawaasa magaalaa Shaashamannee mudataa ture dhibbeentaa 90 furameera jedhu. Pilaantiiwwan magaalaa keessa jiran yookiin paampii isteeshiniiwwan bakka adda addaatii qabnaa, kana malee paampii 9 qabna. Saayitii 9 qabna, kanaan ala boollota gadi fagoo jechuudha. Hunduu akka kaappaasitii ofii danda'aniin akka bishaan oomishan gochuudhaan almost percentii 90 ol tajaajila bishaanii rakkoo kana dura ture furuu dandeenyee jirra jechuudha. Rakkoo bishaan dhugaatii hawaasa magaalaa Shaashamannee mudataa ture furuu fi boordi bishaan magaalichaa fi mana maree magaalaa Shaashamannee waliin ta'uun boolawwan bishaanii 26 qotamuun hawaasni magaalichaa akka irraa fayyadamu ta'aa jira kan jedhan itti gaafatamaa waajjira bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Shaashamannee jiran Dammisee Nuureeti. Ammas piroojeektiiwwan boolla bishaanii qarshii miliyoona 4 qotamaa jira jedhu. Bara kanallee rakkoo bishaanii kana furuudhaaf jechuudha. Maaliif baay'inni uummata magaalaa keessa jiruu fi bishaan guyyaatti oomishameetiin gara magaalaatti galwaan wal simaa hin jirree fi piroojeektii qoratame keessa almost boolla gara 26 boolla 3 amma 2 qotameetiin bara darbe tokko qotamee yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kenne kan bara darbe irraa hafillee baranallee tokkochitti daballeetiin amma sunillee sekondii tokko keessa gara liitirii 42 kennaa jira. Haga ammaatitti illee jechuudha. Piroojeektiin Shaashamanneen magaalaan Shaashamanneetu waggaa 30tti eessa geetti kan jedhu yaada keessa galchuudhaan bulchiinsi magaalaallee nu maddii dhaabatuun gara miliyoona 4.8 baaseet isa qorachiiseera. Achi keessaati jechuudha boolli 3 kunneen qotameetiin jenne. Hawaasa magaalaa Shaashamannee 400 ol ta'anii fi tajaajila bishaan dhugaatii dhiyeessaa jiraachuu kan himan Injiinar Dammiseen yeroo itti aanusi tajaajila dhiyeessii bishaan dhugaatii irratti isin hojjennaa jedhu. Nama gara yeroo kanatti gara 400 fi 27 olitu asirra bishaan kanarraa fayyadama. Bishaan amma jiru jechuudha. Almost guyyaatti gara meetir kiibii 21 gara magaalaa seena. Kana kun yoo ibsaan hin banne boolla gadi fagoo gara 9 qabna. Bishaan dheedhii irraa ammoo gara meetir kiibii
guyyaatti jechuudha bishaan dheedhii qulqulleessinee walitti kenninu wajjin laga Wandoo irraa kan dhufullee jira jechuudha. Dheedhiin sun tiriitimentii irra qulqullaa'ee wanta isaa barbaachisu laaboraatooriin isaa hojjetamee akkasii uummataa kennama.